in tyranny mootummaa Tigree jalaa baanee tyranny afaan Oromoo dubbatu uummata keessatti miidiyaa kana keessatti nama qaaltan jee qabsoo guddaa godhaatiin ture. Kana keessatti diktaatarummaa tatanaan dura dipaartimentii gartee executive council keessatti deemaa turte arraan kana fidee ana gubbaa irrattuu dhandhaaruudhaaf qabsoo guddaa godhee jechuudha. Kana keessatti diktaatarummaa tatanaan dura dipaartimentii gartee executive council keessatti deemaa turte arraan kana fidee ana gubbaa irrattuu dhandhaaruudhaaf qabsoo guddaa godhee jechuudha. Kana keessatti diktaatarummaa tatanaan dura dipaartimentii gartee executive council keessatti deemaa turte arraan kana fidee ana gubbaa irrattuu dhandhaaruudhaaf qabsoo guddaa godhee jechuudha. Akka jabaa akka gartee tyranny mootummaa Tigree jalaa baanee tyranny afaan Oromoo dubbatu uummata keessatti miidiyaa kana keessatti nama qaaltan jee qabsoo guddaa godhaatiin ture. Kana keessatti diktaatarummaa tatanaan dura dipaartimentii gartee executive council keessatti deemaa turte arraan kana fidee ana gubbaa irrattuu dhandhaaruudhaaf qabsoo guddaa godhee jechuudha. Dhiibbaan garagaraa narra godhamaa turetti achi bahee akkaan kijibee baaltookii fi waan biratti haasa'umu dhiibbaan godhamee kuni ta'uu hin qabu seeraa miti. Miidiyaa Oromoon baaltook keessaa baafnee main street goonee jirra. Karaa miidiyaa keenyaatiin uummata keenya rakkoo jirtuu fi dhugaa jirtus itti himnee furmaata keessaa itti baaniis itti himnaa je'eetiin hoggaan dhiibbaa godhu. Namni silaafuu structure OMN keessaa hin jirre jechuudha. Tana kijibni guddaan. Namni silaa ajajaan nuti nuunneetu hin kaayin jechuudha. Kana keessatti diktaatarummaa tatanaan dura dipaartimentii gartee executive council keessatti deemaa turte arraan kana fidee ana gubbaa irrattuu dhandhaaruudhaaf qabsoo guddaa godhee jechuudha. Tanaan dura akka warra gartee hojii gaggeeffachuu keessatti wanni kun akka dhaabbatu tattaaffiin gurguddaan godhamee ture. Haala qormaata haala dokumentii garagaraatti jirtu kana ibduraaf uummanni keenya akka gaariitti arguuf ta'a. Maaliif amaanaa ummataatiin qaba. Achi bahee hoggaan ummataan kana jiru amaanaa ummataa saniin adda jira. An arrallee borullee miidiyaan Oromoodha akka jabaatee hir'uu hin qabnu akka jabaatee deemu waan hin barbaaduuf jecha akka jabaa akka gartee tyranny mootummaa Tigree jalaa baanee tyranny afaan Oromoo dubbatu uummata keessatti miidiyaa kana keessatti nama qaaltan jee qabsoo guddaa godhaatiin ture. Sanarraan tana dabartee anumaa gubbaa dhuftee leetara madiyoo tana baate ijoollee sanirra baate maqaa keenyaan achirra baasan san ani osoon hin farramin osoon ani jaaniin argin osoon ani warri irra jiru kana ittiin amanu osoon ani hin fuudhanii achirra baasanii jechuudha. Dhiyoo tana warra miidiyaa keessa jiru warra istuudiyoo keessa jiru dheenee guyyaa akka arraa guyyaa sabtiidha. Haala nu boochisan sa'aa 5 walgahii goone haala boonyee addaan baanee jiraa jechuudha. Kana osoon beekuuti kun hundinuu rakkoon alaa dhiyaatti. Juhaariitu waa hunda laaqee deemaanii namni kaan warwaata irraa qoon qabu hajaan kana dhugaadhaan dokumentiin jiru. Itti gaafatamaan executive directorri neemuun akka ta'e jiru hin jiru ichi bahee uummata akkana dubbatu jechuudha. Kana hin fudhadhu jee kijiba taati seeraa alaasi wanni kuni qabeenya ummataati ummanni booganama gabee gaafachuu karaa seeraatiinis danda'an jeetiin hidhee jechuudha. Sambira dabree torbaan dabre kana walgahii hatattama lamaan yaame boordi arra san keessaa hin bahe. Duuba waan gartee ragaa qabatamaa qabu meemoo ragaa qabatamaa qabu ka iimeelii garagaraa keessaa irratti mallattoo qabu wali qabeetiin dhiheessee jechuudha. Haalli kun jijjiiramuu qabaa. Akkanatti dhaaba walaba ta'ee jabaa tokko ijaaruu hin dandeenyu. Dhaaba namni tokko olii gadi hin deemu dhaaba kanaafis hin ta'u
ummata kanaatis hin ta'u haadhaamnu jee tattaaffiin godhe hara garaagaraatiin milkii argachuu hin dandeenye. Amma kun hoggaa haala ta'ee jirutti duuba laal isa qofa osoo hin ta'in komeen garagaraa amma namicha BOO stuudiyoo san bulchu namicha obbo Bafqaaduu jedhamurraa kan dhihaate saniis qoradhee irra gahee saniis warra achi keessa jiru gaafadhee nu boochisanii siin jedhoo nu boochisanii ijoollee sana achi keessa yaane amma an recommendationiin kanneen yoo xiqqaatee namichi san haala gartee ijoollee san irratti mataa ta'uurraa bu'ee yoo akka gaazexeessaa tokkotti illee yoo dalage irra wayyaa. Wanni achi keessatti dhiyeesse amma inni intala jaaba jechuu san mucaa achi keessa dalagu Fu'aadiin ati abbaan kee laal abbaa maali eessuma isaa kan Tigiree dhaggeefte akkana inni raadiyoo jeeqaa ittiin mucaan waliin boochisee hai edaa waan edaan adeerri shiftaadhaa hinaan je'ee boo'ee nutti mucaan kun nama akkana sensitivity cultural sensitivity hin qabne yoo achirraa haatanii irra wayyaa maaliif boordiin kana baay'iloo keenya keessatti nama gartee maqaa dhaaba kanaa balleessu yookaanis hojjettoota kanarra rakkoo uumee jeeqama ummata keessattis uumu kan achirraa kaasuudhaaf aangoo qabnaa jechuudha.